dhaloota boruu ijaaruu fi daa'immaniif kunuunsa malu gochuun barbaachisaadha. Yeroo ammaas xiyyeeffannaan daa'immaniif godhamaa jiru guddaadha. Kanaaf guyyaa daa'immanii akkuma addunyaattu kan kabajamu. Kabajni guyyaa daa'immanii kun akka Afrikaatti yeroo 34ffaaf yoo kabajamu akka biyya keenyaa fi naannoo Oromiyaatti yeroo 33ffaaf kabajamaa jira. Kabaja guyyaa daa'immanii baranaa kanas bulchiinsi magaalaa Adaamaa mata duree barnoonni daa'imman hundaaf yeroo isaa amma kan jedhuun kabajachaa jiru. Daa'imman sababa kamiiniyyuu barumsa dhabuu hin qaban jedhan kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Hinseenee Muhammad. Daa'imman kamuu sababa nyaataatiin barnoota irraa kan hafneef nyaata barattootaa manneen barnootaa hunda keessatti manneen barnoota bu'uura hunda keessatti akka dhiyaatu ta'ee sababa nyaataatiin daa'imman barnoota irraa akka hafne hojiin bal'aan hojjetamaa kan jiru jechuudha. Daa'imman kunuunsaaf yeroo argachuu qabas jedhaniiru. Daa'imman kunuunsuun yeroodhaan yookaan ganamaan ta'uu isaa xiyyeeffannoon kennamee fi inisheetiivii addaa bulchiinsi magaalaa qabatee hojjetaa jiru keessaa iddoo tursiisa daa'immaniiti. Haadholiin hojii qaban sababa daa'imaatiin hojii isaanii akka hin dhiisne kunuunsi daa'immaniif godhamu immoo akka hin hafne daa'imman kunuunsaa hojii isaanii akka hojjetaniif iddoo hundatti iddoon tursiisa daa'immanii hojjetamaatti kan jiru. Akkuma mootummaattuu daa'immaniif xiyyeeffannaa guddaatu godhame jedhan itti gaafatamtuun waajjira daa'immanii fi dubartoota magaalaa Adaamaa Aadde Ra'isaa Junaddiin. Xiyyeeffannoo guddaa kennaa jirra. Keessattuu humnoota ooloo keessatti, hojii tola ooltummaa keessatti, buusaa gorofaa keessatti hundaa ol fayyadamaa kan ta'an daa'imman kenna. Keessattuu immoo buusaa gonfaa yoo jennu manneen barnootaa bu'uura boruu wal qabatee gaachanas barnoota bu'uura boruu wal qabatee manneen barnootaa keessatti wal qabatee keessattuu manneen barnootaa mootummaa keessatti kan dhuunfaa yaadayyuu isaan abbootii qabeenyaatti kaachi keessa ilmaanii isaanii barsiisaa jira waan ta'eef manneen barnootaa mootummaa keessatti kan barataa jiran baay'inaan ijoollee harka qalleeyyiidha waan ta'eef achi keessatti ijoolleen harka qalleeyyii yaaddoo tokko malee maal nyaadhaa maal uffadhaa maaliin baradhaa maaliin barreessa jettee yuunifoormiidhaaf daftaraaf qalamaaf nyaata illee osoo yaaddee akka barachuu qabu mootummaan kenna xiyyeeffannoo guddaa isaan godhe. Daa'imman kamiyyuu kunuunsuu qabnas jedhaniiru. Daa'imman gaachana biyya kanaati. Daa'imman egeree biyya kanaati. Daa'imman kan biyya kana boru bakka guddaa nu geessan jenne daa'imman dooktara ta'an piroofeesara ta'an daa'imman biyya kana kan cehanii bakka fakkeenya addunyaa kan nu ta'uu danda'an isaan waan ta'eef kunuunsi guddaan isaanii godhamuu qaba. Deeggaruu qabna, laphee isaanii kennuu qabna, gurra isaanii kennuu qabna, isaan dhaggeeffachuu qabna, deeggaruu qabna, barsiisuu qabna, waan isaan barbaadan hunda godhuufii qabna waan ta'eef hawaasni illee daa'imman kamiyyuu haa ta'an eenyuyyuu haa ta'an daa'imman waan jedhaman hunda akka daa'imman ofiitti namni daa'imman ofii hin jaalanne hin jiru hundiyyuu ofii ol daa'ima ofii jaalata. Kanaaf daa'ima keenya akkuma jaalannu hunda daa'ima hundayyuu akkuma daa'imman keenya jaalannu sanitti jaalachuudha ofiitti qabuudha gorsuudha sararratti deebisuudha yoo balleessinee gorsine bakka guddaa isaan geessu qabna. Of dura nutu biyya dhaala waan ta'eef cimuu qabna jedhan afayaa'iin paarlamaa daa'imman bulchiinsa magaalaa Adaamaa shamarree Ayaat Muhammad. Barannee cimnee gara fuulduraatti deemne paayileetii doktora injineera wanta gurguddaa biyyi keenya barbaadan akkasumas immoo muummee ministeeraas kantiibaas kan ta'an numa keessaa waan ta'eef daa'imman kana caala cimnee hojjechuu qabna. Daa'imman ayyaana kanarratti hirmaatanis hedduu gammaduudha dubbatu. Argaa jirtan haala bareedaa ta'een kabajaa jirra. Nuti immoo bakkee akkanaa yookiin immoo bakka guddaa daa'imman ilaachuu isaaniitiif guddaa isaan galateeffachaa baay'ee gammachuu guddaas nutti agarsiisaa jira. Arraan tana baay'ee namatti tola. Gammachuu adda addaa kan qaba. Maaliif gammadde? Guyyaan har'aa guyyaa baay'ee nama gammachiisudha. Shubbisoonni garaagaraa baay'ee nama gammachiisu. Kan bara duriif kan ammaa wanti adda isa taasisu kan baranaa xiyyeeffannoo guddaa akkasumas immoo kabaja kana qofa osoo hin taane guyyaa har'aa guyyaa daa'immanii kabaju qofa osoo hin taane daa'immanis kabaju akka ta'e sirriitti nutti agarsiisanii jiru. Carraa kanaan galatoomaa isaanii jenna. Ani na gammachiisaa jira. Maal gammadde guyyaa daa'immanii jedhama akkamitti barata? Maatii kabaja haadha kiyyaa barsiisota kiyyaa obboleessa hiriyaa kiyyaa waan kabaju baay'ee natti tolee jira. Guyyaan daa'immanii kan kabajamu daa'imman umurii isaaniidhaan gadi bu'uu danda'u garuu gara fuulduraatti paayilotootaa fi wantoota adda addaa ta'uu waan danda'aniif.